Akkasii obboleewwan keenya kalafan tokko wanti isin yaaddu hin jiru kana booda waliin deemnee dhokannee illee deemuu ta'usillee deemnee akka inni furmaata goonuufitti inshaallah akkuma duraan waadaa isinii galee jirutti an waadaa kiyyan illee hin balleessu of duuban deebi'u kun duraan dubbadheeru kanaa miti yookaan kana olii illee narra ga'ee waan duraan karoorfadhee walitti ka'ee waan dudduuba deebi'uun illee hin qabu. Akkasii rannee barbaadne akkuma nama jedhu bakka inni jirriiraan hordofnee karaa ittiin argannu yoo arganne dhannee fi nu akka tirannee fuunu haala ittiin mijeessitu ni jira. Akkaataan itti deemnee jara arguu dandeenyu yoo rabbi jedhee sana nan mijeessa karaallee irra hedduu isaa nan beeka gaarri kanuma duraan natti fakkaata garuu amma yoonaatitti waan jijjiirame natti hin fakkaatu yoo jijjiirames immoo numa laala rakkoon qabu. Alaa kullee haal tarii aniif abdii wal bira geenye yookaan waan kana furmaata gargaarsa rabbiitiin furmaata isaa arguu dandeenya hin beekamu. Tarii wayiifuu rabbiin mokoroo guddaa kana immoo gidduu keenyaan fide taniiti irratti miidhamnullee irratti dhiignullee tarii inni kun isa injifannoo ta'uu danda'a tarii isatti milkoofnu yookaanis immoo isa hundumti keessanuu itti gammaddanii qalbiin keenya itti fayyu ta'uu danda'a hin beekamu. Amma yoonaatti gaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabuu isiniin jedha. Egaan kaleessa isinitti dhaammadhee akkan adeemsa eegalee ture quba qabdu kunoo yeroo ammaa kanatti abdii bira dhaqqabeen jira. Salaamtaa gaafata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akka birtu nagaa fayyaa keessanii jirtu ni jabaattu. Akkuma beekamu kaleessa mageen faayira dee'ee illee akka isin dhaame ture fuula miidiyaa kiyyaaraan quba qabdanii. Amma mokoroo dhufee bira ga'eera alhamdulillah galni isaan badanii utuu waan tokko hin ta'in nagaa fayyaan dhufee qaqqabeera. Ammallee du'aan keessan duuka jira. Ammallee du'aa keessan dhiisinaatti fa'aa. Hangaaleen isaan badee gaafa dee'uun nu agarsiisee kanaan booda furmaata tokko kun iyyuu wal arguun nuti keenya iyyuu wal argaanuma kanarratti waa meeqa nu mudate. Utusa barbaadnu waa meeqa akka taanee isin hunduu quba qabdanii amma immoo alhamdulillah ofuma wal agarreerra akkasii akka maree karaa maal fakkaataa gisee deemtee dhuftu. Galata rabbii karaan bareedaadha akkasuma hordoftoota keenya namoonni hedduun bilbilaan karaa adda addaatiin naa barreessaa turtan naa bilbilaa turtan hedduu galatooma ulfaadha. Anis immoo kaleessa adeemsa jalqabee edda karaan deemaa ture namoota tokko tokkoof illee deebisee bilbila deebisee bilbila kaasee haasofsiisaan ture konkolaataa keessa akkan jiru nagaadhaan akkan ture sitti himaan ture ammas immoo kunoo akkasin hin dhiphanne abdiin illee bakka kaleessa taa'ee jirurraa kilaasii jijjiirratee bakka tasgabba'aa fi naamusa qabutti taa'ee na eegee jira amma kunoo akkasitti wal bira geenyee jirra alhamdulillah akkasumas immoo kunoo abdiinis galata rabbii jajjabaateera. Egaa qaama isaa akkuma argaa jirtan fuulli isaa harki isaa bakki hedduun sababa konkolaataadhaan walitti bu'een gaafa na barbaachaa dhufaa ture marsaa sadaffaa osoo dhufaa jiru marsaa lammaffaa na dhabee deebi'ee sadaffaa osoo dhufaa jiru karaa kanatti balaan konkolaataa mudate hagam akka rakkatee ture akka miidhamee ture isinitti himaan ture akkasumaanis immoo erganni na barbaachaaf jecha akkas ta'e jedhee achirraa ka'eetan konkolaataa qabadhee kaleessa ergan ka'ee deemaa ture galata rabbii nagaadhaan isa bira ga'een jira kunoo amma wal bira geenyee waliin jirra kunoo maatii taanee jirra bakka tokko jirraan isiniin jedha akkasumas immoo akka rabbiin isas fayyaasaa guutuutti nu deebisee rakkoo tokko malee ijoollee keenya hundumaayyuu obbolaa keenya warra nu biraa rakkachaa jiran bakka garagaraatti akka rabbiin hunduma keenya wal quunnamsiisee bakka tokkotti rabbiin akka waliin nu jiraachisu du'aa keessan nu godhaan isiniin jedha du'aa keessaniin nu biraa nafina akkasumas immoo yaadda'inaa anis adeemsa koo kaleessa kanan eegalee har'a kunoo xumureen jira bira ga'een jira abdii biraa egaan alaa kulli haal nuti bakka deemnetti gaafuma deemnee kaanugaa wanti adda addaa kun dhalataa asittis immoo maal takka ta'uu hin beeknu rabbitu beeka naannoo kanatti an akka kiyyatti jiraadheen beeku bakka kanaaf haaraadha egaa waa hundaaf iyyuu abdii waliin hin jira waan ta'eefi waan jiru hundumaayyuu waliin dabarsinaa isiniin jedha
du'aa keessaniin nu faana ta'a. Yaada qabduutti mi. Akkasii hordoftoota keenyaa bakki kunillee tasgabbaadhaa bakka qabbanaadhaa. Kanaan duratti bakka kantoon tokko wanti waa gurguruun akka duraanii karaa jiraataa ture sun karaa inni jiraataa ture sun jirullee bakki kun bakka qabbanaadhaa. Anillee kanaaf bakka kan filadhee boota kanatti simachuu barbaade boota tasgabbaa kanatti keessummeessuu ni fedhe. Akkasuma akka saba kanaan boota kan filadhee uummatallee kan bakka biraa yeroo amma egaa isaan wal argee isaaf oguunni boqotee boqonnaa isaa oguunni fudhatee ka'ee deebinee jira rakkatanii jiranullee akka inni furmaata goonuufitti inshaallah barakaa rabbiitiin furmaatatti goona. Ammaaf immoo waan tokko hin jiru waan egaa waan isa jala deemu beekuu isaa immoo aduu natti baay'ateedha. Waan sheexana kaayee waswaasa kanatti heddummaa ta'edha inni. Kanaan boota kan filadhee fi ammallee waa isa jala deemu beekni egaa waan sichi dhufu immoo waliin teenyee innaa inshaallah walumaa iyyuu dhufu anillee biran jira. Maaf ofii kiyyaaf waan waraqaallee waan qabuuf uummata isa jala deemanullee dabalattu kanaan booda waan tokko ta'uu hin danda'u. Yoo gara kamiin yoo dhufan gara beeknu irraa deebisuu danda'a. Kanaaf waan tokko wanti isin yaaddan hin jiru kana booda wanti yaada isin ta'u hin jiru isin gara kiyyaan. Egaa hordoftoota keenya akkuma beektanii nuun kan nu miidhaa ture nama mul'ataa osoo hin taane duraanis isin beektu yeroo dheeraadhaa fi egaa akkuma har'a obboleessi keenya Yusuf gaara keessatti rakkataa yeroo miidhamaa jiru sanadha. Yeroo dheeraa namni mul'ateetii miti kan nu miidhaa ture. Uummanni wanti inni fayyadamu siiriidha. Ni beektu gaara keessattis mana keessattis bakka iyyuutti wanti ittiin nu rakkisaa turan siiriidhaani. Ammas immoo karaa jarri deeman hin beekne alaa kulli haal yoo namni qaamaan kan nu barbaadee nu tuquuf yaalu ta'e gama qaama mootummaatiin illee ofirraa deebisuu ni yaalla. Garuu kan nuuf dadhabamu warra siiriidhaan adeemudha yeroo hedduu ni beektu. Akkasumas immoo bu'aa bahii kaleessa keessa turre hedduu hundi keessaniyyuu hedduun keessan quba qabdu. Sababni kaleessa ergan ka'eerraa viidiyoo tokko osoo nu waraabinas ga'eef illee bakka tokko ga'uu koo yoo hubatan yoo arganii jedhan karaa kanatti immoo tariitii waan jarri naa qopheessan hin beeku waan ta'eefin dhokadhee callisee gara kanatti dhufee ka'ee kunoo abdoon illee jechuudha. Akka namni tokko nu hubanneef mana duraan irra jiru irraa adda ba'ee kophaa baasee kilaasii kana qopheessee asitti na simate akkasitti amma kunoo hundaafuu waliin jirra. Egaan warri siiriidhaan deemu humna jinnootaa qaba waan ta'eef akkaataa jarritti walii fi mana akkaataa jarritti wal hubachiisan quba hin qabnu. Maaliin akka jarri wal quunnamanii waa walitti manigaa quba hin qabnu. Jaraaf kan himu jinnoota waan ta'eef jarri waan fedhaniyyuu osoo hin beekamin hubachuu danda'u. Tarii sochiidhuma keenya kana maalirra akka nuti jirru jarri beekuu danda'u. Maaliin akka jarri beekanu hin beeknu. Maaliif jinnoota jaraa barsiifataniiru. Akkuma kaleessa faayoof akkatti rakkataa ture argaa turtani waan ta'eef ammallee isheen erga tasgabbooftee karaarraa maqxeetti deddeebitee baay'ee nu jeeqaan jirtu. Namoota kaan tammoo nutti darbe akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan jechuudha. Namoonni kaleessa nuti jabbaataa turan keessaa Abdallaa yoo ta'e malee kanneen akka faayoo faa yeroo ammaa kanatti miidhaa geessisaa jirti waan jedhu garuu argaa hin jiru viidiyoo irratti. Haa ta'u malee immoo tariitii teesseellee qopheessitee waan jarattiin miidhan qopheessitee jaraaf kenniti ta'ee fi ofiif maal akka isheen godhaartu waan quba qabuun qabu garuu faayoo viidiyoo irratti argaa hin jiru. Ishee caala immoo namni nutti hammaate hin jiru namni nu miidhes hin jiru. Isheen baay'ee nu miitee turte. Ni beektu gaara keessatti maal akka ta'aa turre dhakaa keessatti boolla keessa bullee oollee waan nuti ta'aa turre aduu keessatti ni beektu jechuudha. Hundi keessanuu. Garuu yeroo ammaa kanatti immoo kan jijjiiramee Yusuffaa Keriyyaafaa miidhaa jiru namoota haaraafaatu dabalame. Jara kana an ergan jara biraa deemeeti duraan quban qabu. Dhiyeenya kana viidiyoo irratti argaa jira jechuudha. Amma immoo inshaallah yoo Rabbi jedhee
Yusuf faallee haaluma danda'amuun jara jalaa miliqsinee baasnee yoo rabbi jedhe abdoonis fayyee jajjabaateera taanaan mootoruma isaatiin deemnee gaara keessaa akka jarri ba'an goone achi keessaa Yusufiin faa jalaa dhoksine yoo rabbi nu dandeessise egaan alaa kulli haal hin beekamu yookaan barbaacha deemna yoo jennesi ammaaf bu'aa ba'iin karaa kun akka gaafa an duraan beeku ta'ee fi sana adda ta'ee waan an quba qabu inshallah garuu yoo rabbi jedhe tarii gaarri kun egaa tokkoo fi lama miti hedduudha adda namaaf hin ba'u gaara kam keessa akka jarri jedhan baruun ni ulfaata alaa kulli haal yoo rabbi haala mijeessee yookaan sagalee jaraa akkatti quunnamnu argannee jenne isaan walii wal quunnamnee deemnee fuulduratti kan ilaallu ta'a garuu guyyaa deemnu hin beeksisnu deemnee ilaallee kaaneetu isinitti himna isiniin jenna du'aa keessaniin nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna obboleeyyan. Akkasii obboleewwan keenya kalafan tokko wanti isin yaadduun jiru kana booda waliin deemnee dhokannee illee deemuu ta'usillee deemnee akka dhanne furmaata goonuufitti inshaallah akkuma duraan waadaa isinii galee jirutti an waadaa kiyyan illee hin balleessu of duuban deebi'u kun duraan dubbadheeru kanaa miti yookaan kana olii illee narra ga'ee waan duraan karoorfadhee walitti ka'ee waan dudduuba deebi'uun illee hin qabu akkasii rannee barbaadne akkuma nama jedhu bakka inni jarriiraan hordofnee karaa ittiin argannu yoo arganne dhannee fi nu akkatti dhannee fuunu haala itti mijeessitu ni jira. Akkaataan itti deemnee jara arguu dandeenyu yoo rabbi jedhe sana nan mijeessa karaallee irra hedduu isaa nan beeka gaarri kanuma duraan itti fakkaata garuu amma yoonaatitti waan jijjiirame natti hin fakkaatu yoo jijjiirames immoo numa laala rakkoon qabu alaa kulli haal tarii aniif abdii wal bira geenye yookaan waan kana furmaata gargaarsa rabbiitiin furmaata isaa arguu dandeenya hin beekamu. Tarii wayifu rabbiin mokoroo guddaa kan ammoo gidduu keenyaan fide tariiti irratti miidhamnullee irratti dhiignullee tarii inni kun isa injifannoo ta'uu danda'a tarii isatti milkoofnu yookaanis immoo isa hundumti keessanuu itti gammaddanii qalbiin keenya itti fayyu ta'uu danda'a hin beekamu amma yoonaatti hin callesne hin teenye